Ji'oota muraasa dura xalayaa wayii na ergamee ture. Xalayichirrattis akkas jedhamee barreeffamee jira. Maaliif akka ta'e hin beeku. Haalli isaatis naaf hin galu. Namni hundi akkanuma na aarsa. Sababa ittiin aaruun dhabe. Akkasumaan hin callisee aara. Anis karaa biiroo xiyyaa koottu innis dhimmi kana dhimma qaamaan furamu akka ta'een himeef. Maaliif akka aaru maddi aaraa kanaa eessa akka ta'e baruufi kaniin an qaamaan yaameef. Akkuma yaadettis waan tokko hubadhe. Biiroo eega dhufee boodas xiqqoo haasofsiisuuf yaaleen jira. Waa'ee namootaa gaafa naaf haasa'u xiqqoo waan adda ta'e qaba. Waa'ee namootaa ilaalcha sirrii naaf hin haasa'in. Kanarratti dabalataan ofis hin jaalatu. Nama hedduu gadaantummaan guutamedha. Wantoota dubbatuu fi jechoota afaan isaatii bahu gaafa hin yaalu. Wantoota afaan isaatii bahu caalaa akka inni itti dubbatuu fi jechoota itti baasu hedduu rakkisaadha. Ilaalchi inni ifiif qabu gabbu'aa fi hammaataadha. Bakka gaarii ifiif hin qabu. Waa'ee namoota biroo ilaalchi inni qabuu fi waa'ee isaanii gaafa haasa'u xiqqoo akka maleedha. Kanaafuu anis waan hin beekuu qabu hubadheen jira. Amma kanaafuu waan kana hunda isaa ibsuuf hin irra jiraata. Kanaafuu akkas jeetiin jalqabi. Rakkoon kee bakki jiru hariiroon namoota waliin qabdu ofii keetiif akka muuxannoo qabaattu si godha. Muuxannoon ati namoota waliin qabatu sammuu keessatti galmaa'ee ta'a. Garuu kana jechuun rakkoon kun kan isaaniiti jechuu miti. Kun rakkoo atumti mataa keetii irratti fidduudha. Jiruun ta'e balaqqeessa yaada keetiiti. Kana jechuun jecha biraatiin yaadni kee miira kee uuma. Miirri keetis jireenya kee fuulduraa sii boca. Kanaaf ati namoota gaafa garte kan aartu. Namootaanis kan waliin galleef sababa kanaati. Sammuu kee keessatti yaadni ati ofiif qabdu hedduu gabbaatu. Miirri keetis negatiividha. Kanaaf jireenya kee fuulduraatis akkanuma ta'a. Duuba kana namoota waliin maaltu waliif fida jettee yoo na gaafatte. Sammuu kee keessatti namoota akka itti bocu isaan nama akkanaati jettee yaadni ati yaaddu. Gaafa isaan bira dhuftes namoota akkasii akka ta'an dhiiba. Sababni isaatis namoota karaa ati yaadtiin akka karaa ati barbaadteen bocattee eenyummaa sammuu kee keessatti kan ta'eef rakkachaa jirta. Kanaaf osoo addunyaa qabatamatti isaan hin argin sammuu kee keessatti waa yaadteef qofa miirri keessa keetti dhaga'amu miira badaata. Fakkeenyaaf namni tokko waa'ee nama tokko ebaluu badaata ebaluu nama akkasiiti jedhee dursee osoo ati nama sana hin argin yoo sitti haasa'e gaafa namni sun si bira dhufu jechoonni namoonni siin jeesuun dhiibbaa. Kanaaf osoo dhugaa namni sun nama gaariillee ta'e gaarummaa kan nuuf rakkatta. Sammuun keenya isa dursa dhufee bakka kanaa waan ta'e. Kanaafuu isaanis akkasuma sitti ta'u ammas itti fufee nu hubachiisaa dhufe. If jibbita yoo ta'e ofii hin jaalattu hin kabajju yoo ta'e if tuffattee kabajatu namootaaf hin qabdu yoo ta'e kabajni namoonni siif qabnis ni bada. Ilaalcha gaarii hin qabaattu. Kanaafuu isaan gaafa gartu onneen ta'e jibbaan guutumti. Jeen ibseef amma isinis maaliif wanni kun uumamaa jira jettanii yoo na gaafattan kun seera sammuu keenyaati. Seera hin shaaramu. Sammuun teenya daandii kanaan hojjetu. Sammuun teenya waan yaadaan ol keenye fuuldura keenya nuufitti. Bifa kamiin yoo jettan addunyaa qabatamatti. Anis waan kana eegan isaa ibsee booda haalaan ifa ta'eef jibbiinsa yaadaa, miqqaanyummaa yaadaa, keessa isaa yaadota gaggaarii maa osoo hin kaayyatin addunyaan alaatis gaarii akka isaaf hin taane hubatee jira. Kanaafuu amma karaa furmaataa deemne jechuudha. Tole hayyee amma hubadheen jira. Amanillee garuu jijjiiramuu danfadhe. Jee anis foormulaa xiqqaa tokkoon kanneef wantoota lama bareechee milkeessuu danda'a. Takkaffaa jireenya hafuuraa yookaan jireenya amantii isaa itti sirreeffata. Lammaffaa immoo sammuu isaa seera qabsiisuu jalqaba. Jechuun meentaleet sammuu isaa daandii inni kaayyateerra akka deemtu taasisaaf jechuudha. Kunis karaa jijjiiramaa isa jalqabaa affirmation jedhamuun beekama. Yaadadhaa conscious mindii keessan jira. Subconscious mindii keessan jira. Kana jechuun sammuu dammaqaa keessanii fi sammuu dhokataa keessan jechuudha. Sammuu dammaqaan keessan parsantii 5 hooggana. Harka 100 keessaa jireenya keessan kan isiniif hoogganu eenyu? Kunis sammuu dhokataa keessan jechuudha. Kanaaf sammuu dhokataa keessan irratti waan barbaadan fe'uuf dirqama sammuu keessan isa dammaqaa fayyadamuu qabdu. Isaafis kan hin hime fakkaatuma kanaati. Sammuu dammaqaan keessan akka qalamaati. Sammuu dhokataan immoo akka kitaabaati. Uumama irra barreeffatte siif dubbisa. Kanaafuu waan barbaadde sammuu dhokataa keetii irratti barreessuu dandeessa. Innis waan hin jeen fudhatee hayaa jee barreesse. Amma kan inni yeroo sun barreesse jechaa fi jechatti isiniin dubbisa. Akkas jechuun jalqabe. Arrarraa eegalee seerota sammuu ni hordofu. Kana jechuun namoonni anaaf akka godhan waan hin barbaadu hunda anis isaaniif hin godhu. Wanta ifi hin jaaladhu. Namootaanis hin jaaladhu. Daandii koo callisaan hin tarkaanfadhu.
namoota hundaaf bilisummaan hin laadhu. Anis nagaa, milkii fi badhaadhina hundaafuu hin hawwu. Ani yeroo hunda nama tasgabbaa'aa nageenya dhuma hin qabnetu sammuu koo qaama koo guutuu na uwwisa. Yoo aniif kabajee namoonnis na kabaju. Yoo aniif dinqisiifadhe warri biroos na dinqisiifatu. Jiruun hedduu na kabaji. Wanni hundi ana bira ni jira. Kana booda wanni dadarreen hundi na naafsitu. Sodaan cinqiin wantoonni alaa dhufan hundi amanamummaan, gaarummaan, bareedinaa fi dhugaan sammuu ta'u keessa ta'anii isaan eegu. Humni koo yaadota koo qofa keessa jirti. Rabbiin kiyyas yaadota gaarii koo waliin jira. Yaadni namoota biroo humna tokkollee narratti hin qabu. Qaamota kiyya irratti, sammuu kiyya irratti humna kan qabu yaaduma kiyya. Kanaafuu yaada kiyya eegan qabattee sochii isaatis ifumaaf hin qabadha je'ee xalayaa barreessee xumura. Affirmeeshinii kana ganamaa fi galgala deddeebi'ee ifti dubbachuu jalqabe. Yeroo muraasa booda waan kana hunda sammuutti qabatee qumarraa dubbachuu eegale. Kadhannaa isaa eega xumuree booda ganamaa fi galgala yeroo tokko tokko jechoota kanneen keessa jireenya, jaalalaa fi hiikkaa isaa if keessa yaasuu itti fufe. Yeroo xiqqoo booda jechoonni kunneen sammuu isaa dhokataa keessatti awwaalamaa fi dhufuu jalqabe. Inumaa nama addaa ta'e biiroo tiyya dhufee akkas jee natti hime. Seera namoonni baay'een fayyadaman keessaa achi ba'ee ifi koo namatti godhuu danda'een jira. Haala gaariin hojiitti hiikaa jira. Jiruunis naaf mijattee jirti. Ji'oota lamaan dabran kana keessatti bakka hojii kiyyatti yeroo lama waliin guddina argadhe. Bakkan duraan hojjedhu irraa sadarkaa lama ol fooyya'een jira. Wantoonni ganama ka'ee ifiin jiru kun amma humna akkamii akka qabu hubadheen jira. Anumti qofti ol guddattee hafuun barbaada. Akkuma koo namoonnis akka jijjiiraman hin barbaade. Kanaafuu gaafin ofii ol ka'u namoota harka qabee ol kaasuu yaala. Akkamitti jettee na gaafachuu dandeessu. Garuu namoota akkallee oomishni isaaniif godhu kabiraan qabu. Sammuu tiyya keessatti waliin guddisa. Akkasuma isaanis sadarkaan isaanii ol fuudhamaa deema. Naan jedhe. Amma mee dhaabbannee duubatti deebinee haatiin xallu. Namichi kun maal godhe? Dhaabbatee rakkoo isaa ilaale? Hubatee maddi rakkoo isaa eessa akka ta'e bare. Yaada isaa jijjiiruu akka qabus hubate. Miira isaatis waliin akka fooyyessuu qabu bare. Dabalataanis taateewwan alaagama isaa dhufuufis deebii gaarii kan nuuf mirkeesse. Amma wantoota inni godha kana namni kamuu godhuu danda'a. Namoonni biroo maaliif hin goone? Salphaan irra hedduu kan hin gooneef wantichi murteessuu barbaada. Murannoo gaafata. If jijjiiruuf fedhii guddaa onni irraa madde qabaachuu barbaada. Dabalataanis irratti cichuu barbaada. Wanni tokko kaayyoo gaariif taanaan irratti cichitanii yoo qabattan irra isinii fayyaadha. Raalf Waldo Emerson waan jee tokkotu ture. Hundi ilmi namaa wal fakkeessuu qaba. Innis sammuu isaati. Ilmi namaa hundi sammuu gosa tokko qaba. Wal fakkaataadhas. Akkaataan itti fayyadamaa garuu kan hunda isaanii waldaba. Sammuu isaanii sababa sirriitiin deeggaranii warri fayyadaman yoo jiraatan zoonii sammuu jedhamtu keessatti namoota bilisa jedhamanii yaamamu. Dandeettii yaaduu xumura hin qabnetu keessoo keessan jira. Guyyaa mara kaatanii filannoo keessan filachuu humna isin dandeessisutu keessan jira. Ija abjuu teessanii ilaaltanis fooyyessuu dandeessu. Imaajineeshiniin keessan meeshaa waraanaa keessan humni rabbii guddaa keessoo keessan jira. Sirriitti yoo itti yaaddan sammuun teessan dhugumatti badhaasa rabbiiti. Kanaafuu humna xumura hin qabne keessoo keessan jiru beekuudhaan hubannoon onni irraa yaalaa wantoota gaariidhaaf sammuu teessan kan itti fayyadamtan yoo taatan sammuu teessan keessatti nama bilisa taata. Maddi humna teessanii rabbii keessan ta'uu eega hubattanitti waan barbaadan godhuu dandeessu. Takka yaadni keessa waan gurguddaa yaaduu eegallaan wantoota xixiqqoof cinqamuu ni dhiiftu. Homaa isinitti hin fakkaatu. Barreessaa The Power of Subconscious Mind hayyuu warra Ayirlaandii Dr. Joseph Murphytu isin gorse. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Bu'aa qabeessa ittanii yoo yaaddan laayik share godhuun. Nagaan turaa.